akka qorataan si jaallatu ruhaaniyyoonni akka manaamaatiin fidanii natti agarsiisan. Si jaallata jaalala kan kee kana of keessaa qaba. Garuu xiqqoo si bakka rakkoon jirus natti mul'iseera. Inni maa inni yoo jettan doktor isintu waa shakkitu. Shakkii kana keessa shabakaa kun naqabaara bayin deebi'ay. Ayyee bayi deebii qorataa qoshi. Shakkii kana keessa immoo maaltu jira doktor? Dirqama isin waa shakkuu dhiisuudha. Mucaa kana kan keessan godhachuu fi akka waan natti metti jechuudha. Akka ruhaaniyyoonni akkanatti manitti hin shakkin kan ofii godhachuudhaa fi dirqama waan inni hojjetu kontirool gochuu dhiiftee isa of jaallachiisuudhaa fi wantoota jaalalaa isa faarsuu walaloo sirba jaalalaa halkan yeroo inni gachiisuu faarsuu isuma kana sin jaalladha irra deddeebitee jechoota miira jaalalaa sitti harkisu akkasiin gootuuf dura buusee natti himee jira. Kan ammoo ati godhaan jirtuu naan jedha warra ruhaaniyyootaa keessaa hiikun. Maal jetta kanarratti? Abjiidha moo waanuma reyaalitii dhugaati? Isuma dhugumaati kun. Ilaa maaltu jira beektaa gumaa kennu? Ani ni jaaladhaan innis akkasuma na jaalata. Dhibbumaan dhibba jechuudha. Waggaa 4 guyyaa takka ija keessa walaallee hin beekne. Viidiyoo inni hojjetu gadirraa hamma gubbaatti viidiyoo kutaa Oromiyaa guutuu wal qabate jaalalaadha. Jaalalaan wal fakkaata. Isa kana jechuun nama tokko barsiisee kun isarraa barataa barumsa ta'a nama. Inni walaloo jaalalaa isaa fakkeessu nama meeqatu irraa diiwutu godha barumsa beektaa? Garuu kan dheengaddaa kun addaadha. Wanti kan dheengaddaa kan adda godhe kaleessa jechuu kaleessa yaa. Mucayyoo tana yeroo baay'ee laayivii waliin seenanii innillee isii faarsaa isiinillee isa faarfee. Taariitii yoo walii walaleessaniitiin jedhanii isiinillee dandeettii ofii cinaan ibsataatti innillee dandeettii ofii ibsataa ramatti hin beekaa cal'isaanii. Eeda ogguu suusuun dhuftee yeroo isin jirtan san bultii nan diigina an bultii ijaaradheera isin ati waan inaaftuuf yaani jechuun ani inaaffaan qabu inaaffaan dhalama biraa wajjin safaaxaa hin baay'isii yookaan aasaa hin baay'isnedha. Inaaffaa biraa wal taane jechuudha. Kanaaf injeeni kaleessammoo viidiyoo isii tokko kan waliin waraabaniiran istoorii inni aappii inni irra kaatee hin jirre hin jiru gammachuu. Haati kiyyaaf abbaan kiyyaa erga adda ba'anii abbaan kiyyaa walitti biraa fuudhee jira. Haati kiyyaalleen dhiira biraatti heerumtee jirti. Sababa kanarraa kan ka'e wayita ani dhaladhu daa'imummaa kan osoo jiru harmeen kiyyaa iddoo takka dhukkufattee waan turtee fi akka kiyyaadha kan ofitti na fudhattee na guddiste jechuudha. Kanaaf jaalala akka kiitii qabdu osoo ibsi jettee natti salphata. Haa ta'u garuu abbaa kiyya faanas jiraadheera waan ta'eef dhufee yeroodhaan illee dhufee na ilaalaa ture, dhufee na fuudhee deemee na bohaarsaa ture. Akka hiriyaatti harka walirra kaa'anii deemaa turre. Ijoolleedha beektaa haati kiyyaaf abbaan kiyya daa'imummaa jiraatii wal fuudhan. Abbaan kiyya illee ijoolleedha. Isumaan xiqqoo gisee wajjin deemu jaalalleen kee kun sittiin guddannee jedhanii na lakkaa'u ture. Abbaa kiyyaan jechuudha. Abbaa kiyyaan jechuudha. Abbaa kiyyaa hedduu takka hin jaaladha. Hedduu takka. Innilleen ijoollee maatii manaa keessaa anaan hedduu takka jaallata. Yeroo isa bira jiru kan mana keessa jirtu haadha kiyya waan hin taaneef hundarra caalchisee na jaallata. Sababa kanarraa kan kiyyaate wajjin kiyyaalleen xiqqoosii hinaaffaan kunniin siraa beekta. Halmaan waa ishee dubbachuu hin fedhu. Bakka jirtutti nagaa taatu. Sababa abbaa kiyya gaafa ibsu inni anaaf fakkeenya kooti. Nama fakkeenya godhadhu. Gaaddisa gooti. Wayita aduun na gubee kan dhaqee jala taa'u. Abbaa obsaa gooteetti wayita miirri cinqee natti dhaga'amte kan bira deemee itti hirkadhee waan keessa koo jirutti dubbadhee itti qabbaneeffadhu. Amala abbaa kee keessaa kan baay'ee dinqisiifadhu nama hojiiti. Hedduu takka tattaaffata. Bakka xiqqaa ka'ee nama har'a bakka guddaa ga'ee jirudha. Alhamdulillah. Isaa fi eessuma kiyya takkaa fakkeenya godhadha jechuudha.
jireenya kiyya keessatti. So abbaa kiyya hedduu takkan jaalladha. Aga jaalladhu aga sedhetti sii qindeessuu hin danda'u. Fakkeenya yoo sii kaasee guyyaa takka baadiyyaa jirra. Roobaa ture. Hojiidhaaf manaa bahee osoo inni manatti hin deebi'in magriibni gahe. Ani achitti hin guddanne yeroo san dubbisaaf deema malee abbaa kiyya bira akka keessummaatti hin taawwan isa bira. Yeroo sanatti jechuudha. Ergi guddadhee bira deeme malee. Ijoolleedhaan daa'iman yeroo sana isa bira deeme amma inni dhufu barandaa ta'a jechuudha. Isa roobni roobu ol gali jedhanii na kadhatan waa takka baqa. Inni hin jiru taanaan mana kana keessa otoo ibsaan jiraateyyuu anaaf dukkana. Taa'ee eegee dadhabee dhufuu didee akka carraa ta'e guyyaa sana makiinaan jarri ittiin jiran walitti buutee miidhamee ture. Kanaaf osoon dhufinna irraa ture. Garuu baay'ee miidhamni harkuma isaa kana xiqqoo miidhame. Eegee dadhabnaan roobaa jira. Bakki dhaloota abbaa kiyyaa hedduu baadiyyaa waan taateef karaan illee dhoqqee ture. Amma sirreeffame malee jechuudha yeroo sanatti. Achi boottii faazarii kiyyaa keessa bu'ee halkanii bara ibsaa fudhadhee barbaacha deemudha. Kophaa kiyya kanaan haati biddeena kiyyaan afaan iyyiteetiin obboleettii tiyya xiqqoo tokko na duuka buufte jechuudha. Achi isii faana osoo deemnu lafti illee dhiyee jira, karaan illee dhoqqeedha. Ani safara keessa illee baay'een hin beeku. Biyya sanaaf bakka dhaloota kootii ta'ullee anaaf akka keessummaati jechuudha. Achiin osoo deemnu amma isaatti deemne naan jette siistariin kiyya dadhabde. Siluma eenyu si fide kophaa kiyyan hin deema deebiin jedhe. Achi ansi dhiiseen deebii harmeen kiyya manatti nan galchitu jettee na faana deemtee akka carraa ta'ee goddinyaan isaa sun mana yaalaa geessee mana yaalaatii immoo mana isaatti fidee harka isaa kana dhibduun dhidhiibaa fi jirtu ture. Karaarra isa deemaa jiru na argee balbala irratti eessa deemaa jirtu jennaan faazariin takka deemee deebi'uu baate isa barbaacha deemaa jirannaan na bira jira kottu jedhee na fuudhee mana isaatti naan gore otoo inni nan argine nuti dabarfannee deemnee barfagaanne jechuudha. Rabbi nama jaallatu akkasitti mana isaatti achitti goree gaafa jedhu dhidhiibduun hin dhidhiibaa jirtii fi harki isaa kun hin ta'ee diimatee jira. Boo'icha gaafas boo'ee takkuma hin boonyeesi. Akka waan inni miidhamee lammata hin deebinee wayii jechuudha. Miidhaan kanarra yoo ga'e namni ni obsaame. Ani abbaan kee yoo bakka takkaan qusulii godhate hin danda'u. Hin obsu irratti. Boo'ee maraadhee jennaan sababa kiyyaaf jechuudha. Isa dhukkubsatu ofirraa dhoksee achi ol ka'ee nafaana mana galee. Hagas takkan jaalladha jechuudha abbaa kiyya. Okay, obboleessa dhiiraa. Fiifaa dheeresse. No, rakkoo hin qabu. Obboleessa dhiiraa. Kila ustaatii qabda? Obboleessa dhiiraa. Ramazaniis haa ta'u garuu waliin kiloos kan taatu. Ammatti jechuun jarri xixiqqaa waan ta'aniif hamman hin qaba kan yeroo hundanaa bilbilee Sistu assalamu alaikum. Jirti asiyaan abuu yoom dhufte rabbi umurii si haa dheeressu kannaan jedhu tokko hin qaba. Yaa waan gaafadhee kan qabu. Daa'imman mallee reeffi umuriin isaa 10 garuu hedduu takka dubbata. Innillee walaleessaa jaba. Waaw. Guyyaa tokko hunda keessan iddoo tokkotti akkan argadhu abdiin qaba. Waan irraa ka'e gaafadhee kan qaba. Namni manuma jiraatuu fi haalatti guddatee fi naannoodhuma isaatti irraa waan fudhatee waan haalee bahuu qaba. Fakkeenyaaf kan immoo dhalaanumti immoo mor harmee ishiitti attaachimentii cimaa qabdu jiraachuu ni maltiin. Wanni guddaan maaliidha? Ilmi dhiiraa tokko haadha isaanii jaalatanii kabaja. Baay'ee walitti dhiyeenya qaba. Haadha isaa fakkeenya godhata. Obboleettii isaanii jaalata. Waliin haasa'a. Yaada wal jijjiira yoo ta'e dubartii isaa boru fuudhu intala gandarraa dhuftuuf illee akkasuma bakka qabaan. Intalli dhiiraas immoo yookiin obboleessa ishii hangafaa wajjiniin yookiin abbaa ishii faana attaachimentii qabdu yoo ta'e strong dhiiruma akkas akka abbaa ishii sanaa akka obboleessa ishii cimaa ta'e akka abbaa ishii sana cimaa ta'e
wannoota yoo abbaan ishee amala badaa nama mana keessatti jeequ nama wannoota sammuu ishii sana keessa waanuma sana keessiin. Wanna takka hawaasa sanarraa waan naannoo sana jirurraa ooltiirraa waan baay'ee bara jireenyi waan baay'ee nama barsiisti waan ta'eef amala walii baruudhaaf tokko amala maatii walii gaafachuutu irra salphata. Amalli kee akkamii jechuun amala maatii itti dhalatanii guddatanii obboleessaa obboleettii haadhaa kana gaafa gaafattu amala nama jaalachuuf deemtu yookiin immoo nama barbaaddu sana salphaatti bartaa jechuudha. Kun kan ta'u malu justice. Akkuma jettan dura obbolummaa sana keessatti namni waan baay'ee wal gaafachuu danda'a waan ta'eef really dhugaan siniin jedhe duratti yeroo isin jalqaba haa jettanii na bira seentanii taphachaan ture laayivii irra ture hirribni na qabee ila akkasittiin jonjaa ture. Garuu humni isinirra jiru hirriba narraa balleessee sa'aatii amma kanaa na teessisee nuffii tokko malee akkan isin faana turu na taasisee sin argachuutti dhuguman isiniin jedhe hedduu gammadeera. Amma nu bira Itoophiyaatti biyya keessa sa'aatii 10 qoodha waan isin ajaa'ibu. Guyyaa seena qabee sanan galmeeffadha. Biqiltuun gaafa biyya dhufte inshallah istiidiyoo kiyya teessee walaloo shakka walaleessitu abdiin qaba. Qorataanis yoo rabbi jedhee hireen gara biyyaatti si deebistee wal agarra. Anis yookiin biyya keessan dhufuu baadhu gara Dubaay nan dhufa. Egaa gaafa hireen walitti nu fiddu hin beeku. Garuu I hope nana mana humni wayii jirti waa jirti waatu jiran jedhe shukuri jaban yoo sirbu rabbi waan yaade waan qalbii namaa keessa jiru waan hawwii namaa keessa jiru kana guyyaa tokko dhugoomsee qalbii koof qalbii tokkummaa ni boqochiisa jedhee abdiin qaba. Jechuun wanti sammuu koo touch na godhe wayii jira garuu hin beeku. So humni wayii jira jechuudha. Kanaaf waan isin wal bareeffachaa gammadeera dhugaa isiniin jedha. Galatoomii anillee hedduu ta'e amma durallee hedduu si arga si hordofalleedhaan hedduu akkanatti tolta hedduu akkasi jaalladha. Ammoo guyyaan irraa akkuma ta'etti guyyaa addaati siin qaamaan akkasitti argadhee akka waan si bira taa'ee laamee eejannee wal jalaa dubbataa jirru takkatti jechuun qaamaan miidiyaa osoo hin taane. Mira akkasiitu natti dhaga'ama. Walitti isin fidee galatoomuu qaba ka. Ati galatoomi. Ayi maali nagartarree? Tokkee galatoomi dhugaa. Waan wajoollee kana lamaan wal barsiisteef baay'ee gammadeera. Kana booda wal agarra wal quba qabaanna waliin haasofna. Waan baay'ee walirraa barraa wanni numaatu walalichisuu siinatti ta'aa jira beeki. Kan eenyu dhaggeeffadhee kan eenyu akka inni osoo hin taane iskeejuluma baafadhee tanini walaloon hin jiruu jedhee gaafachuun koo hin oolu beektanii fuulduratti. Yeroo hundumaa garuu lamaan keessanii bakka tokkotti arguun barbaada. Kanaaf qorata hin dadhabde moo akkamii sa'aatiin na biraa waan deemee jiru natti fakkaata. Hin dadhabne sila walaloo geggeessaa barreessaa dhaqeeni gidduudhumaan. Moonet nan deema naan deemu jedheen gidduutti dhaabe. Walaloo barreessaa? Gidduu karaatti hin dhaabe bara. Yaadaan daqiiqaa tokko wayii hin geenye bara yaadaan achi hin bade tarii waan an dadhabe wayii isinitti fakkaate achi deebi'ee waa barreessaa jirasi. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Walitti hin deebina, really walitti hin deebina. Yaada keenya hin goolamne baay'ee. Murteetta moo daqiiqaa sii kennina moo boriitti dabarfadha? Daqiiqaa sii kenninu muraasa wayii. Guyyaa biraa walaloo nama bohaarsu walaloo koomeediyaa of keessaa qabu ergaa dabarsu qofa otoo hin taane uummatas kolfisiisu. Oromoon bara dheeraa bo'ee kolfuu qaba sichi waan gaggaarii waan kolfisiisuuni. Walaloo ergaa qofa dabarsu hin taane isa kolfisiisu fa'a. Hojjannee guyyaa biraa moo walitti deebina. Amma moonetti jechuma lama jedhaan. Jechuma lama jechuudha. Moonetii Oromoo sagalee uummataa hubattu waa hundaa barbaadduu furmaataa gaaffii nu gaafattee gorsa itti maktee siyooftee si'eessitee nus mukuu nu baaftee jabduu jabaattu koo kan hin gitne kumni hedduu si jaallannaa moonet galatoomii jedha. Naaf galatooma addaa dhugaa.
Anis dabareen naqa qabee kun walaloon naaf walooleeffame. Thank you. Galatooma. Biqoonis akka gaafa tokko naa walaleessitu abdiin qaba. Yoo biyya dhuftes immoo iddoo keenyatti wal argina. Just anis hojii baay'ee harkaa qabadhee jira. Waraabbiis hojjedhee baay'izawwee tibba kana beektanii torban hin guunne. Hojii kiyyaa waggaa tokko ol miidiyaa irraa badee gara miidiyaa dhuunfaa kootti dhufee yuutuubii mataa kiyyaatiin uummata kiyya baay'izawwee OBN'tti yeroo jaalalaatiin kan kiyyaan immoo galaana jaalalaa jedhee fidee namoota baay'ee intarvii godhee hojii babbareedaa qabadhee dhufee fe'uufan ture torban darbe keessa san gidduutti yuutuubii koo irratti sababa koopiraayitiin viidiyoo konteentii 3tiin gara imeelii 7tiin riippoortiin irratti godhame yuutuubiin hordoftoota 20,000 ol qabu hubatee kan jiru. Har'a waan isin dhibu yuutuubii sanan banee yuutuubii haaraa baneen Monet beeksisaa official jedhee subscribe akkanaaf godhaniifanu seeni gara TikTokii akka carraa yommuu ta'e namoonni na bira jirtanis qorataa biras biqiltuu biras tokkee biras. Dhuguma rabbii ati biqiltuu kana utuu haadha warraa kee taatee fedhii hin Qorateen gaazexeessaa ta'uu qabna amma tokkee. Aannan qoratama rakkoon qabu garuu qorata wallaahi serious osoo haadha warraa kee taatee fedhii kee miti wallaahi sima si keessa jiru wallaahi. Ammoo itti deebitee ammoo. Jechuun kun gaafa wadhuwaati. Jechuun wallaahi dhuguma si jedhu osoo haadha warraa kee taatee hin hawwitu utuu haadha ijoollee kee taatee hin hawwitu haqa wayii wallaahi. Riikoo miira keessaa ba'aa maal taatanii rabbi. Laalaa biqiltuun obboleettiidha hiriyaadha waa hunda kooti jechuun haadha manaa utuu taate immoo argamtee miti wallaahi billaahi argamtee miti garuu ilaalcha tokkuma wanti sii garuu qabu amma biqiltuu afaaniini nan jaalladhaa nan du'aa fi akkas waan lafarra hin jirre fidee irra kaa'ee faarsee tarii yoo siin jaalala koo hin qabne of jaallachiisuu nan danda'a. Sii galee. Haa ta'u garuu hin jedhu abadan. Maaliif waan na keessa jiru malee arrabaan hin gowwoomsu. Biqiltuu waan nama arrabaan gowwoomsanu miti. Nama arrabaan faarsanii intinaa godhanu miti. Biqiltuuni akka beetasabaati. Sii galee. Kanaafi. Dubbiin kee kun abulu oolaa ibirra turtees turaatiyan dadhabeera. Dhiyoo teessanii wal ija keessa wal ilaaltanis gaariidha. Akkasii wayyuu biqiltuu takka wal ilaaluu keessa wayya miti? Lakki sa'aatiin afurii barreeffamna malee. Bari'ee jira osoo teenyuun illee. Lafti bari'ee jira na biraati yoo haasoftanis giroodha garuu isa sin keessa jiru sanaan nan beeka. Yoo. Walumaa gala tokkummaa. Wanta hin jedhu tokkummaa. Bor seenaa qabadhee intala tokko fa'i jirti jara lamaan qabadhee nama sadii fidee. An deebiin kenna ana shokkaa hin deebii kenna akka kee kana osoo hin taane ana shokkaa inuma hin deebii kenna. Siigalee? Dhugaa dubbachuu Laali deebii ta'uu kennuu qabda. Atillee rakkoo qabda tokkuma gisee tokko ammoo biqiltuun natti deebii. waan arge waan namaan eegdu sitti maanilleen dhugaa jirtu sinii himaa. Natti dallanaa. Hin dallanu kana dallannaa barra akkamitti dallanna kun bara. Achi gochuu qabna bor ana fida ijoollee. Kanaafuu miirri intala keenya nuuf eegamuu qabdi maalis ta'u. Itti mari'adheen sitti mata jettu sana dhiiseeti gaafa gaafatamu. Qorataan ta'e achitti qoratu waan ta'e. Gaafa sana qorataan na keessaan dubbate. Gaafa sana ana miti qorataan na keessaan dubbate man. Dhugaa dubbachuuf gaaffii natti gaafate gaaffii ma gaafatamuu qabu. Itti fufi waa biraa yoo jiraate. Gaaffiin akkanaa gaafatamuu qaba bara. Injiniin iyyuu jettee bate. Amma kana goona sa'aatiin darbee jira zanameera. Walumaa gala bor gaafatamaa taata laal bor gaafatamaa taataati. Rakkoon qabu walitti deebina bor laayibiidhaan isinis yoo jiraate rakkoon hin jiru walitti deebina. Inni nama feete sin fidda rakkoon hin jiru.
Garuu immoo barnaa wadaaf qisiifte gaaffiin kun qorataa utuun bakka qorataa bu'ee filaalee irraa natti ulfaataa jira. Natti ulfaataa jira. Wallahi hin baatan. Wallahi qorataa adookee baafachuu qabda kan kana caalu gaafachuu qabdaati qoritti. Wallahi baafachuun qaba. Anamma Hayyee bakka akkana goona gaa bor walitti deebi.